qawwee barbaacha biyya Oromiyaa irraa bahaniitu galaana irra deemanii biyya nama Yemen, Iraaq, Sooriyaa achi deeman. Qawwee achi barbaadee gashuu deeme warra keenya ture. Qawwee achi barbaadee gashuu hidhannoo sammuu immoo dhaloota leenjisuuf biyyoota akkasii keessatti kadhatee deemee leenji'ee deebi'uuf. Gariin immoo biyya isaa gadhiisee gara Somaaliyaa waan isaan mudate seenaa irratti beekne. Isin Oromoo miti sabni Oromoo jedhamu sin jiru Somaalee abbootii maqaa Somaalee abbootii lolaati Somaaliyaa gudditti ijaarraa kanaaf qawwee isin ilaalla jennaan wallaahi wabillaahi ani Oromoo ta'ee manaa ba'ee qawweef jecha immoo Somaalee ta'ee manatti deebi'uun naaf qaani warri jedhe jechuudha. Oromoo akkasiitu ture. Isaantu wareegamee har'a dachee kanaa gadi jiru. Isaan akkasii waliin wal dorgomnaare har'a nuti kophee ofiiti nyaatee biyyarraa biyyatti miti ardiirraa ardiitti tarkaanfate. Warra kanatu wareegame qabsoo kanaaf. Nuti isaaniin ginnaaree dhaloonni har'aa kun kanaafidha isaaniin nan dorgomaa jiraan kiyya. Eferaa elama waliin wal qixaa yoo jetta ta'e ni sottee ni jedhe kanaafii jechuudha. Kanaaf qaaniin gabrummaa nuti keessa jirru yerootti Oromoon inni kaleessa Oromummaa hin beekne biyya Oromiyaa qabaachuusaa hin beekne uummata guddicha aadaa sirna gadaa har'a sirna dimookiraasii addunyaan ittiin wal bulchitu kaleessa ittiin wal qajeelchaa ture ta'uusaallee dagatee cabiinsa sana keessatti uummata harca'ee jiru keessatti qabsoo gaggeessuuf warra imalaa tureefi nuu har'a yerootti guduunfuu qofaan noofe daa'imni osoo haadharraa dhalattee harma haadhaa hin qabatiin yerootti Oromummaa beektu keessatti qabsoo gaggeessaa yeroo jirrutti kana guduunfuu dadhabuu sadarkaarra jirru akkasii keessatti harcaatii akkasii keessatti isaan sana waliin wal dorgomuu gonkumaa hin dandeenyu. Yoo silaa nuusa isaanii keenya ta'e nu nama jabaa nuusa isaaniitu hin geenye. Warra kanatu ture. Dabarsanii waan nutti kennan kana har'a akkamittiin qabnee jirra. Qabsoo bilisummaa Oromoo diina injifachuuf miti sabayyuu injifatanii sabayyuu sabummaa isaatiin of hin beekneyyuu sabummaa isaa barsiisuuf wareegama nama gaafate qabsoo akkasii keessatti osoo gara diinaattuun darbiin jalqaba walirrattuu qabsoo hadhooftuu warra taasisaa ture. Oromoo bifa har'a akka qabaachuuf bocuu keessatti iyyuu qooda guddaa gumaachuutti warra wareegamaa ture. Warri akkasii waan isaan nutti kennan sana dhaamsa gootawwan kaleessaa sana akkam gooneetu har'a galmaan ga'uuf adeemuu jiru. Nuti dhaloota akkamiiti? Dhaloonni faajjii sana baatu. Dhaloonni qawwee dhiigni nama meeqaa tuttuqe sana dhiiga goota meeqaa wal darabee tuttuqe sana har'a harkaa qabnu mee gatii dhiiga sana akkamitti harkaa qabna akkamittiin qabannee jirra? Guca bilisummaa faajjii kaleessa isaan kufaniifi sana isaan hanga dandeettii isaanii lafaa ol kaasanii sirreessanii ol hin dhaabne walakkaasaa dagalchanii deeman. Nuti isa dagalfatee jiru gadi jennee miti kan lafaa kaasnu bakka dagalfatee jiru irraa dhaabbanneetuma qabnee ol utubuu dadhabneetu deebi'ee lafa ciisuuf jira. Bakka isaan kaleessa eegalan. Nuti iyyuu warri isaan irraa qabsoo dhaalle isa isaan bakka tokko ol kaasanii walakkaan dhaabanii guunnee ol soroorsuu dadhabnee yoo lafa buusne dhaloonni nu duuba dhufu immoo dhuguma gad jedhee akka isaaniitti bakka duwwaarraa lafaa kaasuu ni danda'a. Kuni gaaffii guddaa. Kanaaf nuti dandeenyu hundeen buqqisnee dadhabnu ilmaan itti guddisnaa warra jennu ta'uu hin qabu. Nurratti kan gabrummaan buqqa'uu qabu. Namni immoo
ana tu buqqisuu qaba jedhu nama akkamii ta'uudha qaba. Nama akkamiiti ta'uu qaba namni gabrummaa buqqisuuf bahe. Ana irratti raawwatti namni jedhe yoo hangam hojjetedha. Isa amma hojjetaa jirurraa wareegama amma kafalaa jirurraati yoo hangam wareegamne. Empire Itoophiyaa nutiin nu gabroomsite empire akkamiiti. Namni ati walii walloltu iyyuu beekta murteessa. Nama namummaa qabu nama waa hubatu wallaansoo namni walii wal qaban iyyuu murteessaa jechuudha. Nuti addunyaa kanarraa nama wallaansoo walii wal qabne nama garmalee jireenya gadi aanaa sabummaa gadi aanaa homaatiin nutti hin qixxaan lakkoofsaanis baay'inaanis dacheerra qubatee jiruunis bal'ina lafaanis qabeenyaanis waa tokkoo nu jechuudha. Garuu immoo tokko ta'e waliin dhaabbatee gara jabaatee nu diiguu irratti saba gadhee ta'e jechuudha. Barreen gaddaas jedheen ture. Mootota Habashaa 13 bara dhufaa darbaa Oromoo cabsuuf yaalan keessaa inni 13ffaaf inni xumuraa Minilik yerootti nu cabse milkaa'e harma nurraa mureera. Harka nurraa mureera. Lakkoofsa uummata Oromoo akka tilmaama yeroo sanaatti walakkaatiin hir'iseera. Miiliyoona 10 ture xumura gaafa cabee wal ga'u miiliyoona 5 ta'eera. Namni kun ni jubbina. Garuu namni kun saba isaaf goota. Waan saba isaaf malu nama barbaadan akka barbaadanitti godhanii lafa isaarraa qabachuuf haqa isaa lakkisee dhufee sobaanuu akka injifachuu dandahani nama dhaabbatee hojjetedha jechuudha. Goota saba isaaf. Yoo waan barbaadde iyyuu jette seenaa keessatti inni saba isaaf gootumaa jechuudha. Mallas gaafa empaayeera biyyittii diigamaa dhufte warri Tigraay qofaa yoo qabanne nu gahaa jedhanii gaafa morman lakkii nu korophisa miti dhagaa arraabnee jiraachuu hin dandeenyu. Biyyi keenya lola bara dheeraa keessa turtee fi gogiinsa bara dheeraa keessa turterraa hiyyummaa hamtuu qabduuni dhaagnee kaazinaa duwwaa qabanne dhagaan daabboo miti dhagaa arraabnee jiraachuu hin dandeenyu. Gara lafa handhuuraa gabbataatti tarkaanfachuu saba duubatti hafaa garuu immoo qabeenya baay'ee gabbataa qabu sana gabroomsuu qabna. Yeroo gara kanatti nutti deeme inni saba isaaf goota. Waan saba isaaf malu hagabuu nama baasu hagabuu ba'uurra darbee immoo hanga sadarkaa misoomee lafa gabbataa inni saame waliin wal qixxaatutti hojjechuuf hojjete saba isaaf hojjete inni goota saba isaaf. Kanaaf lafa gadhatanitti iyyuu akkuma gadhatanittu jabaatanii gadhachuu iyyuu nama gaafataa jiru. Lafa sobaan dhaabbatanii iyyuu akkuma sobanitti iyyuu soba iyyuu dhugaa godhatanii hojjechuuf dandeettii nama gaafataa jechuudha. Nuti dhaloonni har'aa garuu dhugaa harkaa qabnu faaya warqii mormaa sana killee kunuunsa feetu sana faajjii abbootii keenyaa kaleessa haala hamtuu keessatti ol dagalfamte sana ol dhaabuu dadhabneetu karaan nu harkaa jigachaa jira. Achi keessatti of ilaala. Hundaa'uti keessaan of daawwadha. Yoo achi keessatti fuula keessan argitani warra sana jigsaa jiru taatanii fuulli keessan achi keessatti yoo mul'ate dhaloota biyya irratti ba'aa ta'e rakkoo hin furre saba irratti rakkina ta'e hin ta'ina irraa deebi'a. Yoo akkas ta'e qofaa injifachuu dandeenya waan ta'eef. Dhaamsi kiyya kanuma. Qabsaa'aan kan saba isaaf uummata dhaabbatuuf mararfannoo guddaa qabu jaalatu gara laafaa ta'edha. Diina isaaf ammoo gara mureessa goota kan duuban deebin warraaqaan inni dhugaanis kan akka sa'a kanaan cuubamaa kana kudhaan madda. Saba rakkisaa jiraachaa hin jiraannu.
saba rakkisaa jiraachaa qabsoon itti fufa hin jennu. Qabsoon itti fufu hiikoo dhaluu yoo danda'edha. Ciniinsuu sabni keessa jiru gara hofkaltiitti yoo geessuu danda'edha. Yoo qabsichi akkas ta'uu baate hafuudha qaba. Oromoon qabeenya guddaa qaba. Humna qaba. Uummata guddaa hojjetee gibira warra isa gabroomsu cooma obbaallaa korbees dhadhaa damma buna gabbariyaa jiraatu jechuudha. Ilmaan ofiitiin saamamuu fi dararamuu caalaa diinni silaayuu diinaa gochuuf bahe waan ta'eef badaasan dhukkubu. Ati garuu isaaf baate yoo isarratti baate guddoo isa dhukkuba waan ta'eef dhukkubbii cinaachaa gama tokko irraa hir'isuufitu iyyuu nurra jiraata. Akkas gochuudha qabna. Yookaan immoo edda dirree qabsootti baanee isa baanee fi taanee argamuudha qabna. Dhugaa sabaa tiksuu sabichaaf jiraanne waan jiraannee fi galmaan ga'u yookaan waan jiraannuufitti wareegamuu. Filmaanni keenya kana lamaan qofaa haa ta'u. Akka miseensa waraanaatti hanga isin laallatu kan isinii himuu qabu isa kana. Akka murtee qabsoo keessa jiru waan itti deemnutti immoo kaniin qondaala waraanaaf himu ittiin himu. Isa ofitti qabatanii deeman immoo guyyaa biraan isinitti himu. Achi booddee dirqama qajeelfama ajaja namatti darbu yoo warraaqaa haqaa taate qabsoo keessatti gabrummaa jalatti jireenya qananii qabdu waan nyaatteen bulle waan uffatteen bulle kaleessaaf mana warra keetti hin qabne har'a asitti tolfachuuf dhufte hin taane warraaqaa dhugaa yoo taate sanaaf of qopheessitee dirreen ati dhufte barbaaddee roorroon irratti qoladha lafan barbaadudha lafani umurii koo kanatti dhaquuf fedhudha jettee fedhiin dhufte yoo ta'e bakka fedhiin dhuftee waan feete dalagaa jirtutti fuula gammachuu ifaa of kenniinsa isarraa dhuma nama of kennuu saba of kennuuf dhufteef biyya of kennuuf dhuftetti dirreen qabsoo dirree bilisaa jalqaba sammuu ofii bilisoomsanii saba gabroome immoo bilisa baasuuf keessatti hojjetan waan ta'eef fuula ifaa gammachuu qabuu fi bilisummaa of bilisoomsine saba bilisoomsuuf qaama qalbiin of qopheessine dirreen qabsoo dirree akkasiiti irra basha'aa wareegamnu cidha keenya galmaan geenyu immoo cidha sabaati cidha keenyas walitti godhanna. Ati maatii tokko dirree tokkorra waliin jirta. Rakkoo tokkodha waliin qooddatta. Kufaatii tokkodha waliin hirmaanna. Injifannoo tokkodha waliin qabaanna. Kanaaf maatiin kun maatii itite. Maatii waliin qajeelu, maatii waliif qajeelu. Kan dhandhamnu hadhichi nuti warra dirreerra jirru waliin taaneetu. Inni fagoorraa harka keenyaan ibidda qabachuu barbaadu nuuf yaadee miti. Faca'uun keenyi Oromoodha facaasa. Har'a namni Oromoonii kan yeroo kamuu caalee akka malee qaana'ee jedha. Oromoon har'a akka malee qaana'e miti akka ajaa'ibaatti falmate. Qaaniin jilbeenfachuu. Qaaniin osoo qalamanii gogaan namatti ba'u callisu. Qaaniin osoo dhiitamanii osoo saamamanii waa jechuu dadhabu. Qaaniin inni kanaan dura ta'aa ture qaaniis akkasiiti. Har'a
gafar sataanee handaraqnee diida keessa burraaqneetu falmataa jirra malee mataa gadi qabannee buna caatii geeshoo muuzii jala gugguufaa yoo arganne obboleettiitti haati ilmootti waa hiixachaa asirraan bahi asiin sitti dhufe asirraan bahi asirraan galta asiin baata maaloo manatti hin deebi'in si qabu isa akkasii miti jechuudha. Hiree keenya ofii keenyadha harka keenyatti galfanneetu irratti murteeffataa jirra. Namni hiree keenya harka ofiisaa keessaa qabaatee nurratti murteessaa hin jiru. Kanaaf dhaloonni sadarkaa kana ga'e sanimmoo dhaloonni jiilaan duuba deebi'uu hin danda'u, duuba deebi'uu hin qabnu. Wanti xixiqqoon summiin nu keessatti faca'anna yoo ofiif ta'uudha barbaanna ta'e ofiif ta'an immoo biyyaaf ta'uudha barbaanna ta'e dhaloota biyyaaf jiraatu sabaaf jiraatu fedhii dhuunfaa keenya hundumaa injifanneetu lubbuu keenya tokkittii qabnu saba guddaa kana ofii bu'ee nu jiraachisaa jiru kanadha jiraachisuu bilisa baasuudha ta'e haalli kamuu nu gubbuutti uumamu nu hin jijjiiru nu hin harcaasu hanga kanaan duraa immoo hin jabaatu. Olollis bolollis sadarkaa kanarra geenyee jirra waan ta'eef kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo bakka jirutti dirqama isatti kennan qajeelfama hojiitti hiikuu ceeqilee gara xumuraatti tarkaanfachuu saba keenya gara herrega bilisummaatti ceesisuuf sammuunis qaamaanis walqixa of qopheessuudha qabna. Hojiin keenya kan inni ta'uu qabu isa kana. Nuti sangaa abbaan gaafa cabse ollaan ija buruksaa akka hin taane ambaasaaddara qabsoo keenyaa ta'uu kan qabu unuma. Tikseen qabsoo keenyaa unuma. Waardiyaan qabsoo keenyaa unuma. Maal jennaan nutu itti wareegamaa jira lafeetti cabee dhiiga itti dhangala'aadha. Madaa keenya waliin beekna. Lafee cabannaa jennu nama kaaniif itti dhagahamuu dhiisuu danda'a. Warra lafee cabnee fi carra lafee immoo wal biratti argine warra immoo tokko lama nu biraa kufu haga isheen hadhooftu nutu waliin beeka waan ta'eef kanaafidha waliin harcaasu. Haga fe'eyyuu bakka kamuu jiraanne waan barbaade kamuu yoo dalagne nutu waliif foonii nutu waliin dhiiga. Finna fiixa aantee maatii kamuu qabaannu jaalalli jaallummaan gudduu jiru sana caala waan ta'eef sanaafidha waliif obsinee wal ifichinee deemaa jirra. Inni kun kana caalaa daran tulluu guddaa ta'ee kan hin dhiibamne kan jallisaan qotamne kan hin jigne ta'ee itti fufuu qabaa jedhu. Yoo kana gochuu dandeenye ta'e dukkanni barii jalaa sun hin hammaatuyyuu dukkanni sun immoo dhugumaan bariitti dhiyaateera. Wanta jechaa turre hunduma isaa yaadadha. Gaafa tokko faa lama faa sadii faa saglii faa muraasa faan jiraataa turre har'a geenya faa namatti hin fakkaatu yeroo akkas taana boru akkas ta'uuf deemna yeroo hangasii qabna tilmaama akkasiitu jira. Bakka amma jirruurraatii gara kanatti tarkaanfachuuf kana gochuu qabna namatti hin fakkaatu ture. Har'as nama gariitti fakkaachuu dhiisuu mala nu warra keessa jirru hojjechaa jirru waan hojjetnu beeknu diina kaleessa lolaa turreef har'a lolaa jirru beeknu dukkana barii jalaa sana dhugumaan dhiyaate moo hin dhiyaanne tilmaamuus beekuus himuus ni dandeenya nama kaan irraa caalaa nurraa bareedaa jechuudha. Nuti abbaa inni chaatu waan taaneef nurraati bareeda. Kanni barii sana dhiyaateera weenniin sunis ni korrisaa lukkuun sunis ni iyyiti simbirri sunis ni wacci dukkanni sunis dhugumaan ni bari'a. Nuuf
jiraannee arguu fi arguu dhiisuu qofaa jechuu garaagarummaan isaa. Hireen nuti qabnus akka kootti kana akka keessanitti immoo isintu beeka. Kan hin amanus immoo isa yookaan warra carraa sana argatee jiraatee argu yookaan immoo itti wareegamu. Kanaan alatti ayyaalla allattummaa rirma dhaaba keessaa taanee ulfattee hin alanne seenaa gadhee seenaa qabsoo keenyaa keessatti baadhannee qabsoo kanatti mallee keessaa baanee silaa boolla kamuu tarkaanfachuu hin dandeenye dhiigni fi lafeen sun alaabaan qabanne qawween qabanne sun akkasumas rasaasittiin tokko gaafa waadaa seennu harkaan qabanne sun dhugumaan rasaasni woboonaa nyaatuun sun isheedha minuma nu nyaatti jechuudha. Mee yaadadhaa yaada nama qabsoo kanatti malee beekees wallaalees fedhii dhuunfaafis waan barbaadeefis yaadadhaa. Eenyutu milkaa'ee eessa gahee maal immoo gochaa jira maal immoo godhee yeroo tokkoof yaadaa ilaalaa jechuudha. Haqni irbuu itti seenan irbuu yoomiyyuu nama qaba waan ta'eef lafa qabachuu hin dandeenyu yoo akkas ta'e namas qabachuu immoo hin dandeenyu nama gaddisiisaa dallansiisaa mufachiisaa oolla yoo ta'e lafti rakkoon qabu qabachuu yoo hin dandeessu ta'e iyyuu nama lafarra jirudha qabata warraaqaan malee lafa namni irra jiru miti. Nama qabda taanaan lafas namas waliin qabda. Lafa qofaa qabda taanaan lafas namas waliin qabda. Warraaqaan akkasi kan inni ta'uu qabu. Kanaaf hayyoo manaa baanee fi akeekaa fi tarsiimoo akka dhaabaatti qabnu yeroo naannoo tokko irratti injifannoo argamsiisnu namni hunduu soogidda dhagaa baafata. Abbaa akkaataatti gurguratan mimmi'eessanii gurguratan beekutu soogidda gurguratee gala. Mootummaan bakka ture sanatti uummata qabachuuf waan gochaa ture jira. Atis addamitti uummata qabachuuf waan gootu jira. Waanuma mootummaan sun dogoggoree mucucaatee kufe sanatti deebitee dalagda yoo ta'e atis achumatti mucucaattee achumatti kufu.